Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Ani maqaan koo Sanyii Takloon jedhama. Professionii yookiin hojiin koo injiinariidha. Hojii mootummaan hojjedha. Akkuma kana waldaa koo keessaa ayyaana Waaqayyoo kenniin nan tajaajila jechuudha. Barumsaaf yookiin leenjiidhaan jechuudha. Waldaa guutuu Wangeelaa keessa. Har'a Waaqayyo ergaa yeroo yookiin yeroo kanaaf hin barbaachise Waaqayyo keessa koo guute akka isiniiruuf Waaqayyo karaa inni naaf baase irratti hundaa'e sagalee Waaqayyo isiniiruu barbaada. Motorii akka jedhu walii wajjin ilaala. Haara'umsa hafuuraa kan jedhu yookaan manfasaawii taaddiso Spritual Renewal kan jennu jechuudha. Sagalee kana macaafaa ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti barreessee boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 irratti kan jiru irratti hundoofne ilaalla jechuudha. Ergaan kun isiniin dubbisa maqaa isin akkasidha. Warri baafattan qabattan duukaa dubbifachuu dandeessu akkasidha. Ammas yaa obboloota ko araara Waaqayyoof jedhaati namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akkasi dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara sadarbuu kanaa duukaa hin bu'ina. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraadha. Haleluuyaa. Sagaleen kun sagalee keessa namaa ijaaru sagalee yeroo baay'ee ittiin jajjabaadheedha. Isinillee akkuma yaada. Har'a garuu bifa addaatiin kallattii Waaqayyoo kenna irratti hundaa'e isiniif hirachuudha. Mee waa'ee haara'umsa hafuuraa utuu hin galin dura qabiyyee kutaan kun qabu yookiin qabiyyee barumsi gabaabaan kun qabu isinitti hima. Inni tokkoffaan hiikoo haaromsaa isinii kennuu yaala amma Waaqayyo na baay'ise. Haaromsumti maal nufuma isaati? Hiiki isaa maal? Isinis akkatti yaaddannan barbaada. Inni lammaffaan wantoota haaromsa barbaadan. Maaltu haaromsa barbaada jireenya namaa keessaa? Sadaffaan wantoota jireenya hafuuraa namaa ligdeessan yookaan dadhabsiisan yookaan moofaa godhan maalodha? Inni dhuma karaalee haaromsaa erga kana ilaallee akkamitti gara haaromsaatti dhufuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Okay. Mee gara diteelii yookaan hiikoo haaromsaatti tun galin konseptiin haaromsa jedhu kun konseptii haaraa miti jechuudha. Keessumaa namooti seenaa beektanii seenaa Protestaantii keessatti sagantaa Protestaantii kan jedhu amantiimti haaromsa keessaa kan dhufedha baay'ee ofuma isaati. Jaarraa 16ffaa keessa karaa Maartin Luuter fa'aa biyya Jarmaniitti jechuudha. Roomaan Kaatolikii mormuudhaan akkaataa barsiifniif gochaan keessa macaafa qulqulluu wajjin hin deemu jechuudhaan haaromsa guddaa waldaa kiristaanaa keessatti dhufe jechuudha jaarraa 16ffaa keessa. Karaa biraa haaromsi siyaasaa jira seenaa isaa bal'inatu haaromsi diinagdee jira biyya keenya keessatti illee yeroo adda addaatti kan haasa'amu jechuudha. Konseptiin kun haaraa miti jechuudha. Garuu nuyi karaa hafuuraatti deebisnee ilaalla haaromsa hafuuraa maal akka ta'e. Okay. Isa dura hiikomti haaromsaa maal? Haaromsa jechuun ofuma isaatii maal jechuudha? Wanta kana amma dadda'u hiikatti kennuu yaaleera garuu kan koo caalaa macaafa yookaan dikshiinaroota adda addaarraa waan argadhee walitti fideensi itti himaa keessumaa English dictionary irraa jechuudha. Inni tokkoffaan renewal waan jedhu kun hiikisaa to make a new again waan jedhu qaba. Akkanaa qabattanii barbaada. Walitti fidnee hiikoo isaa kennu waan ta'eef. Inni biraan to regenerate waan tarii lubbuu dhabe yookiin humna dhabe regenerate gochuu danda'u. Inni biraan to make or create something in improved manner. Waama ture tokko bifa fooyya'aa ta'een jechuudha. Kana walitti qabnee gaafa ilaallu haaromsa jechuun waan dura ture tokko bifa fooyya'insa qabuun fooyya'insa qabu gaafa bifa caalaa bareedina qabuun bifa caalaa simboo qabuun bifa caalaa humna qabuun bifa caalaa jabeenya qabuun irra deebi'anii hojjechuu jechuudha. Kanaaf haaromsi wanti jedhu haaraa uumuus miti kan ture diiguus miti kanuma ture sana garuu haaromsanii bifa caalaa bareedina qabuun hojjechuu jechuudha. Okay. Haaromsi waan adda addaa qaba gaafa haaromsa hojjennu bareedinni wanta sanaan dabala. Wanti kun Angilii hafuuraatti akka deebisnu barbaada jechuudha. Waan haaromsinu sana ulfinni isaan dabala isa kaleessaa. Sadaffaa waan haaromsinu sana jabeenya yookiin xinikkaara yookiin paawar yookiin istireengizii isaan dabala. Waafa waa haaromsinu akka kaleessaan ta'u jechuudha. Konseptoota kanan qabaata jechuudha. Kanaafi haaromsi walumaa galatti gaafa ilaallu wanta dura ture tokko bifa fooyya'aa ta'e. Fooyya'aa gaafa jennu bifa caalaa bu'a qabeessa ta'een, bifa caalaa miidhaguun, bifa caalaa bareedaa ta'een irra deebi'anii hojjechuu jechuudha. Haaromsa jechuudha. Haaromsa jechuun waa diiganii haaraa ijaaruus miti. Karaa biraa immoo waan tokko lafaa ka'anii haaraa ijaaruus miti. Maalodha? Waama dura ture tokko bifa caalaa bareedina qabu, simboo qabuun akkuma kana bifa caalaa bu'a qabeessa ta'uu danda'u hojjechuu jechuudha. Kana boodarra kan ilaallu ta'a jechuudha. Bareedina qabu beautiful ta'e ulfina qabuun glorious bifa ta'e jabina yookiin humna qabuun bifa powerful ta'e jechuudha. Mee gara bal'inaan waa'ee haaromsaatti tun seeni konseptiin haaromsa kun konseptii har'a keemne jechuudha yookiin yaadrimee
har'a amma keemite jechuudha. Haaromsi waldaa kiristaanaa ture yaadatti yoo ta'e seenaarraa yoo dubbiftanitti ta'e jaarraa 16ffaa keessa karaa Maartiin Luuterfaa Roomaan Kaatolikii keessatti kan ka'ee turedha. Akkuma kana haaromsi siyaasaa biyyoota adda addaa Awurooppaa even biyya keenya dabalatee illee konseptiin haaromsadhu konseptii bifa siyaasaan bifa hafuuraan fayyadamaa jirrudha jechuudha. Garuu nuyi har'a kan ilaallu kallattii hafuuraan jechuudha. Okay. Erga kana jennee mee maaltu haaromsa barbaada? Jalqabaa jechuudha. Haaromsi wanti barbaachisu tokkoffaan waan dadhabe yookaan hudhuke hedakkamee nagara jechuudha. Waan performansiinsa yookiin humnisaa yookiin hojiinsa akka durii ta'uu dadhabe. Kun tarii sababii baay'ina hojiirraan ta'uu danda'a. Sababa adda addaan ta'uu danda'a. Kanaaf wanti haaromsa barbaadu tokkoffaa waan dadhabe yookaan hudhuke yookaan humna dhabee jechuudha. Karaa biraa maaltu haaromsa barbaada kan jedhu kana waan dulloome. Umurii duwwaa miti jechuudha. Yeroo tajaajila dheeraa kennuurraan waan dadhabe waan humna dhabe kun yeroodhaa wajjin wal qabatudha. Kanaaf konseptii wanta kana lamaan konsiidar godhatu tokko waan dadhabe yookaan hudhuke yookaan humna dhabe karaa biraa waan dulloome. Dulloomuu jechuun isa fiizikaalii qofa miti jechuudha. Tarii mul'ati namaa dulloomuu danda'a, ayyaanni namaa dulloomuu danda'a jechuudha. Kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haaromsa keessatti waan haaromsaa gaafa qaabnu qaamni haaromsa geggeessu jira tokko. Qaamni haaromsi irratti geggeeffamu jira lama. Qaama sana haaromsuuf dammoo fi wanti barbaachisu jira. Maateriyaal inputii ta'uu danda'a jechuudha. Kana akka qabatan nan barbaada. Inni lammaffaan haaromsa keessatti waan lama gara biraa ilaallu jira. Inni tokkoffaan haaromsa keessatti waan itti dabalamu jira. Wanta tokko gaafa haaromsinu kan amanaa wal qabachiisanii yookiin meeshaa yookiin qaama haaromu kamii wal qabachisuu dandeessu. Haaromsa piroosii haaromsaa keessaa wanti dabalamu jira. Akkuma kana wanti hir'atu jira jechuudha. Okay. Mee wanti kun hammam qabatamaadha? Hammam jireenya guyyaa keenya wajjin wal qabata kan jedhu bal'inaan ilaaluu fi waama fakkeenya naannoo keenya jiru yookiin naachuraal ta'e haa ilaallu. Fakkeenyaaf gogaan dhala namaa haaraa deema baay'ee erga dhalannee gogaa tokko hin qabnu jechuudha. Giraajuwaalii akkuma warri saayinsii baayoloojii barsiisan jedhanii dermis and epidermis yookaan gogaa irra keessaa gogaa jala waan jedhamu jira. Isaan sun yeroodhaan haaraa baay'ee inni irra keessaa dulloomaa ture isa haaraadhaan bakka bu'aa deema. Mee waan biraa manni yeroo baay'ee manni waggaa dheeraa barate tokko manni diizaayinii bareedaa jedhameen ijaarame waggaa ta'e booda dadhabaa deema dulloomaa deema fokkisaa deema. Kanaaf haaromsa godhama jechuudha yeroo baay'ee. Inni biraan konkolaataa wajjin waan wal qabatu ilaallu. Baay'een keessan kana beekuu dandeessu. Mootorri konkolaataa per kiiloomeetirii ta'e yookiin immoo ji'a ta'een yookiin immoo waggaa ta'een haaraan deemu taanaan dadhabaa deema. Akka durii humna hin qabaatu, akka durii ispiidii hin qabaatu. Kanaaf haaromsi wanti jennu kun waan salphaa yookiin waan muraasa hin taane waan jireenya guyyaa namaa wajjin illee wal qabatudha jechuudha. Erga kana jennee mee gara diteelii yookiin bal'inatti galuu fi maaltu jireenya namaa yookaan hafuura namaa ligideessa? Sirriitti akka hordoftan nan barbaada. Amma waa'ee ligidaamuu yookiin waa'ee haaromsa dhabuu yookiin waa'ee dulloomuu waa'ee dhukuu ilaalleera. Maaltu garuu jireenya hafuuraa namaa ligideessa? Namoonni baay'een keessan kana keessa dabatanii jirtu ta'a. Kaan immoo kana haala akkasii keessa jirtu ta'a. Hafuura keessan jireenya keessa yaadi keessan dadhabee. Kaan immoo hiriyoota namoota hafuura jireenya akkasii kana keessa jiran qabdu jedhee yaada. Macaafa Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 irraa kaafnee gaafa ilaallu jireenya hafuuraa namaa kan ligideessu dadhabsiisu keessaa tokko maalodha yoo jettan yaaddoo jireenya biyya lafaatiin qabamu. Concern of this world jedha Ingiliffisaan. Iddoo kanatti macaafa kana xalii dubbifachuu dandeessu. Iddoo Gooftaa Yesuus Kiristoos barumsa gaararraa iddoo jedhamu boqonnaa 5 kaasee isa tufee jiru erga barsiisee gara kanatti dhufee akkasidha. Waa'ee jireenya keessanii fedha. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 kaatanii gaafa dubbiftan waa'ee jireenya keessaniif maal nyaanna yookaan maal uffanna yookaan maal dhugna jettanii yaaddayina. Isaan kun akkasii barbaachisaadha. Abbaan keessan inni waaqarraa beeka duraan dursaatiin yaada keessan mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isa barbaaddachuutti hidha. Kaan itti isiniif dabalama macaafa. Kana jechuun akkuma isin beektaa waan nyaannu waan dhugnu waan uffannutti hin barbaachisu miti. Garuu ishuun keenya yaadni keenya ilaalchi keenya waa'ee har'aa borii nyaachuu dhuguu uffachuu qofa gaafa ta'u jireenya furaa keenya miidhamaa deema dadhabaa deema. Macaafni immoo maal jedha gaafa dubbatu fakkeenya keessatti waan tokko gaafa qabdu jedha. Isa kaanis gadi hin dhiisinedha macaafa keenya keessatti. Namni waaqayyoo qabaa waan hundumaa beekaadha. Kanaaf jireenya nama baay'ee piraaktikaalii hiriyoota qabnu namoota wajjin tajaajilu baay'ee gaafa ilaallu maaltu hafuura isaanii ayyaana isaanii kaleessa irra gabbuusa jenne xiyyeeffannoo isaanii waan biyya lafaa duwwaa
nyaataa dhugaatii duwwaa jireenya irraa borii duwwaa gaafa ta'udha jechuudha. Okay. Keessumaa ergaa kana deeggaru tokko Luqaas 12:15 kaasee gaafa seenaa Maartaa fa'aa seenaa Maariyaam fa'aa dubbata. Gooftaan Yesuus Kiristoos maatummaa Maariyaamiif Maartaa fa'aa akka qabu waa'een keessan beektodhee yaada. Gaaf tokko keessummummaa mana Maariyaam fa'aa dhaqe akkuma isin beektan. Iddoo kanatti Gooftaan Yesuus Kiristoos mana isaaniitti keessummaa gaafa dhaqu dubbii dubbata ture barsiisuu qaba gara oliitti gaafa laaltan 15 lakkoofsa boqonnaa 12:15 dura kan jiru gaafa laaltan. Maariyaam miilla Yesuus jala teessee dubbii isa dhaggeeffatte turteedha. Maartaan garuu isaaniif ergamuuf jecha kurkurti turteedha. Kana booda akkasitti gara Yesuusitti as baatee yaa Gooftaa Maariyaam hojii kana akkana gargaartuuf itti naa himii gaafa isin jettu Gooftaa Yesuus Kiristoos loojikaalii akka irraa yaadnutti ilaallutti gaafa arginu tarii dhaqii dhattee maaf obboleettii keen gargaartu kan jedhu nutti fakkaata ta'a. Garuu akkas hin jenneen Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedheen yaa Maartaa ati hin yaaddofta waan baay'eettis hamma camta kan barbaachisu garuu waan tokkicha. Haleluuyaa. Maariyaam qooda gaarii ishee duraa fudhatamuu hin dandeenye fo'atteetti yeroo inni gara maal jechuudha. Akka wanta kanaa xiksii kanaa namni isinii lallabee ofiis lallabdanii beektu ta'a. Garuu Gooftaa Yesuus deeggaruu danda'a ture dhaqee hojii gad waan dursa kennuufii qabduuf dursa hin kennine turte Maariyaam. Maartaa kan kutaan kun nu barsiisu kanuma. Karaa biraa gaafa laallu sababa gahaa qabdi turte. Biizii ta'uu isheetiif, hojiitti qabamuu isheetiif, sagalee Gooftaa dhaga'uu dadhabuu isheetiif sababa qabdi turte. Sababi ishee hojii ture. Har'a jireenyi keenya baay'een maaf hin tajaajiltu, maaf hin lallabdu, maaf hin kadhattu, maaf akkas hin godhu gaafa jennu waan isa jireenya hojiidha maal. Sababi kun garuu har'a kan isinitti barbaadu Gooftaa irratti fudhatama kan qabnedha. Gooftaan hojjechuu keenya hin jibbu, jiraachuu keenya hin jibbu garuu dursa waan kennuufii qabnu lafa keenye waan biraa duukaa akka joonjomnu yookiin akka kurkuru fedha Waaqayyoo miti jechuudha. Okay. Mee fakkeenya biraa tokko isinitti himeen kutaa iddoo kana gabaabsaa. Maatiyus boqonnaa 13 irra waa'ee namicha sanyii facaasuu seenaa parables yookiin fakkeenya ittiin Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota barsiisaa ture tokkotu jira. Beektodhee yaada. Namicha sanyii facaasuudhaaf baheedha. Sanyii inni facaase kaan karaarra bu'eedha. Kaan immoo dhagaa keessa bu'eedha. Kaan qoraattii irra bu'ee, kaan immoo lafa mijataa irra bu'eedha. Akkuma beektan iddoo kana. Iddoon barbaadu garuu fakkeenya sadaffaa irra jiru sana. Kaan immoo namichi sanyii facaasu kun gaafa facaasu qoraattii keessa bu'eedha. Qoraattiin kun hiika mataa isaa waan qabuuf jechuudha. Qoraattii keessa bu'ee qoraattiin sun biqilaan kun biqilee akka ijaan godhannee fudhanii hambisanidha. Guddatee erga inni guddate. Maaloodha hiiki fakkeenya kanaadhanii Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafatan barsoonni qofaatti. Gooftaa Yesuus akkasii qoraattiin inni jedhamee barsiifame kun qoraattii mine. Maannaan yaaddoo jireenya biyya lafaati. Goomsaa sooromaati. Isaan kun kiristaanni tokko amanaa waa'ee Waaqayyoo beeku tokko guddachuutu qabu. Kiristoositti yeroo hundumaa haaromee jiraachuutu qabu. Yaaddoo kanaan gaafa qabamu sammuunsaa ija godhachuutu qabu. Jijjiiramuutu qabu. Waaqayyotti Kiristoosiin fakkaachuutti guddachuutu qabu. Hudhamee hafaachuudha. Jireenya moofaa duriitti deebi'achuudha. Kana Waaqayyo nu abaraara. Okay. Lammaffaan maaltu jireenya namaa moofaa godha? Yookaan jireenyi namaa akka naarofne, jireenyi namaa akka kaleessa dheengaddaa akka ho'aan taane, hariiroo namni Waaqayyo wajjin qabu akka kaleessa dheengaddaa akka haaraan taane maaltu godha wanne? Yaa'aa bishaan jiraataa waliin walitti hidhamiinsa dhabu. Yohaannis 7:38 kaatanii gaafa dubbitan namni dheebote gara koo haa dhufu. Kana natti amanus akkasuma godha. Macaafi akka dubbatudha. Yaa'aan bishaan jiraataa garaasaa keessaa hin burqaa'edha. Iddoo kanatti ayyaana guddaa ture akkuma isin beektanii ayyaana guddaa kana booda namoota waamicha godha. Kan dheebote yoo jiraate waa'een kun waa'ee Hafuura Qulqulluu dubbata baay'ee gara gadiitti ibsee jira waan ta'eef jechuudha. Kan dheebote yoo jiraate gara koo dhufu. Kan beelees akkasuma godha. Maal utuu qarshii tokko iyyuu ittiin baasin bishaan akkasumatti yaa dhugu. Maaliif inni iddoo kana dhaqe? Namni Hafuura Qulqulluu wajjin hariiroo inni qabu gaafa inni gadi bu'aa deemu jireenyi isaa obboloota tokko gogaa ta'a deemu. Gogaa yookaan onaa ta'a deemu. Foolii hin qabu. Foolii Kiristoosiin hin qabu. Foolii ayyaanaa hin qabu. Hariiroonni Waaqayyoo yookiin Hafuura Qulqulluu wajjin qabu gaafa inni gadi bu'aa deemu. Inni biraan Isqeel 47 irra kan jiru tokkotu ilaalle natti tola. Bishaan mana qulqullummaa jalaa burqu agarsiisa iddoon kun. Bishaan mana qulqullummaa jalaa burqu fakkeenyaan baratti Waaqayyoo raajummaa Isqeelitti dubbatudha jechuudha. Bishaan mana qulqullummaa jalaa burqu kun bishaan kaanitti dhaqee gaafa nammoodha. Background isaa yoo ilaaltan bishaan kun kan inni dhaqee itti namu Daayirsi yookiin galaana soogiddaa jedhamu.
Galaana soogiddaa keessa wanti lubbuu qabu jiraachuu hin danda'u. Garuu bishaan mana qulqullummaa jalaa yaa'u kun gaafa dhaqee bishaan ajjeesu kana bishaan jireenya kennuu hin dandeenye kanatti makamu bishaanichi naaraa ture. Haalleluuyaa. Bishaan obboloota tokko afur qulqulluu fakkeenya afur qulqulluuti. Bishaan inni mana qulqullummaa keessaa yaa'u kun bishaan du'aa, bishaan lubbu qabeeyyii jiraachisuu hin dandeenye, bishaan biqiltoota jiraachisuu hin dandeenye. Gaafa dhaqeetti nama hin aareessa ture. Gara gadii isaa yoo dubbistanii sababii kanaan lubbu qabeeyyii baay'een qurxummoolii baay'een galaana keenya keessa argamuu jalqabanidha. Waan sin dhibu kana dura hin turre jarri kun qurxummiin kun hin turre. Bishaan biqiloota muki isaanii iji isaanii nyaatamu kan qorichaaf ta'an bitaa mirga biqilichaatti bishaanichaatti marguu jalqaban jedhe hin turre warri kun. Hafuurichi galaanichatti gaafa dhaqee nama bishaanni qulqulluun sun hafuurri qulqulluun haaramuu jalqabe. Waan kaleessa du'e, waan kaleessa abdii itti kutatame, waan kaleessa jireenya keenya obboloota tokko kan na dhaggeeffachaa jirtan har'ayyuu jireenyi koo hafuurri kun waan hundumaan du'eera moofa'eera dadhabeera kan jettan misiraachoon sinii qabu. Hafuurri qulqulluun jireenya nama haaressuu danda'a. Haalleluuyaa. Okay. Erga kana ilaallee jireenyi nuyi tarii hariiroo nuyi kaleessa hafuura qulqulluu wajjin waaqayyo wajjin qabnu dadhabeera moofa'eera gadi bu'eera jennu. Akkamitti garuu haaromuu dandeenya? Karaan isaa jira. Eeyyee karaan isaa jira. Tokkoffaan isinitti himu. Inni duraa tokkummaa obbolootaa jabeessuu. Baay'een keenya wanta kana beekna. Garuu tarii hojiitti ni nu ta'a. Tokkummaa obbolootaa jechuun maal jechuudha? Kadhataan haa ta'u. Gartuu ta'e keessatti ta'u. Qabamnee gaafa tokkummaa obbolootaa keessatti ijaaramnu hafuurri qulqulluun karaa jaalala obbolootaa, karaa kadhata taasifamu, karaa gorsa taasifamu keessi keenya ijaaraa akka adeemu godha. Kanaaf tarii namoonni kana dura garee adda addaa keessa turtanii tiimii adda addaatti qabamaa turtanii amma garuu waan adda addaa dhiistan iddoo keessan kaleessaatti akka deebitan asumaan maqaa Yesuusiin sin gorsa. Inni lammaffaan kadhata dhuunfaa personal prayer isa jedhamu jechuudha. Baay'een keenya kadhata waldaatti ta'uu kadhata namni baay'ee walitti qabamu keessatti ta'uu beekna yaada. Inni akka nutti gaariidha. Isa caalaa garuu personal time waaqayyo wajjin dabarsinu yeroo kadhata saatii dheeraa ta'uu danda'a, saatii gabaabaa ta'uu danda'a. Garuu iddoon aarsaa keenya diigame sun gaafa ijaaramu jireenya fuuraa keenyaa lalisaa deemaa jechuudha. Asumaan adaraa kadhata kan dhiistan, waaqayyo taasoo kan dhiistan, waaqayyo sagalee keessan dheebotee kan dhabe har'aa kaatanii iddoo aarsaan keessan akka haara'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin gaafadha. Inni sadaffaan dubbii waaqayyo wajjin firooma qabnu jabeessu. Tarii akkas miidiyaan gaafa lallabamu yookiin namarraa gaafa dhageessan sagalee waaqayyo keessa keessan hin haaressa ijaaree beeka. Kana baay'een keessa hin haasoftu yaada. Garuu ofumaa dhuunfaama keessanitti sagalee waaqayyo wajjin hariiroo qabdan. Maaliifin kana dubbadha? Namni baay'een miidiyaa irraa kan dubbatamu yookiin waldaatti kan haasawu malee ofii isaatii garuu dhuunfaatti waaqayyo wajjin yeroo sagalee waaqayyootti dubbifatu hin qabu. Erga kana jennee tooftaalee sagalee waaqayyo wajjin hariiroo qabnu cimsuuf karaa isaan sinitti immoo waan hin barbaadu. Maal gochuu qabna? Inni tokkoffaani tooftaa yookiin meeters warra jedhamu sinitti galgala yookiin ganama sagalee waaqayyo dubbifachuu baruu waan salphaa miti kun. Ergaama tokko lakkoofsuma tokko illee haa ta'u akkuma ganama gaafa baanu kaanu silkii keenya qabannu amala akkasii guddifachaa deemu. Galgala yookiin ganama ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraan dhuunfaatti yookaan gareedhaan qayyabannaa macaafa qulqulluu keessatti hirmaachuu. Mana keenyatti qayyabanna yoo jenne waan gaarii yoo ta'u baatis garee macaafa qulqulluu qayyabatu keessatti gaafa hirmaannu jireenya fuuraa keenyaa sagalee waaqayyo wajjin hariiroo inni qabu ol ka'aa deeman. Inni biraan waldaa adda addaa keessatti iddoo adda addaatti iddootti sagalee waaqayyo qulqulluun barsiifamu jira walitti fufaa jechuudha. Gaafa akkas ta'u obboloota tokko hafuurri namaa kan ijaaramaa deemu. Waama torbeematti sagalee tokko dhagaa waama yeroo manatti tole waldaa dhaqaa jireenya hafuuraa namaa eessayyuu hin qabu. An kanaan nama hafuuratti guddatti sargeen beeku. Ammuma waaqayyo wajjin jiraachuu barbaadu yeroo waaqayyo wajjin qabnus dabalaa deemna jechuudha. Okay. Erga akkas ta'e akkamiin haarofna? Kan inni amma argama isinitti dubbadhe namni hariiroo dubbii waaqayyo wajjin qabu akkamitti dabala kan jedhudha. Meetodoota sanatti walumaa galatti immoo jireenyi namaa akkamitti haaromuu jalqaba. Amma kufeera, dadhabeera, gadi bu'eera. Akkamitti immoo haaraa kaa ijaaramaa deemuu danda'a. Waan gabaabaa muraasa isinitti. Inni tokkoffaani eessatti akka kufne beekudha. Obboloota tokko jechii akkas jedhamu tokko jira. Iddootti kufte tuun taane iddootti mucucaatti ilaalladhu waanti jedhu jira. Jalqabuma iyyuu akkamitti dadhabne achirraa dha. Amma waa haaromsaa jedhu. Nama waa reef waldaatti amane Kiristoositti amanetti waa isa dubbachaa. Nama kaleessa tajaajilaa ture, faarfachaa ture, jireenya gaarii waaqayyo wajjin dabarsaa ture. Akkamittiin haaramuu danda'a? Tokko iddootti kufne beeku. Macaafi gaafa dubbatu akkas mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti. Maalirraa akka kufte beeke ammas maalirraa akka kufte yaadadhu. Yaada garaa kee geeddaradhu. Hojii isa kaleessa hojjechaa turte sana hojjedhu jedha macaafi. Obboloota isteepiin jalqabaa sumarraa ka'a. Eessumatti akka kufne beeku. Eessatti kufne? Hiriyaa akkamiin nu kuffise? Iddoo lumaa akkamiin nu kuffise? Amala akkamiin nu kuffise? Kana beekuun qoricha guddaadha jechuudha. Inni lammaffaa
akkamitti akka kufne eessatti akka kufne erga barre confess yookiin cubbuu sana himachuu wanta kana adda adda waan ta'eef step by step isinitti maara. Bakka itti kufne beekna akka kufne beekna wanta sana Waaqayyo irratti himachuu yookiin ingiliffaan confessing jedhama kun. Cubbuu keenya sana Waaqayyo irratti beeksisu akkasidha macaafa fakkeenya 28:13 irratti dubbistanii namni irra daddarbaa isaa dhokfatu hin hiiqoe. Cubbuu akka goone beekna dhugaadha kufne irra beekna dhugaadha kufuma keenya sana Waaqayyo akka itti nu barbaada kufeera dadhabeera beeka garuu akka itti na kaastuun barbaada. Obboloota ko gaafa jireenyi keenya cubbuu himachuu dhiisu hafuurri maa gadhumaa deema. Faarfannaa irratti akkasidha. Faarfannaa 32:5 yommuun cubbuu koo himachuu dhiisettadha Daawit. Namummaan koo gadhumaa deeme. Obboloota hafuurri keessan jireenyi keessan faarfannaan keessan lallabii keessan gadhumaa kana deeme tokko kanaaf ta'a. Cubbuu hojjenne fuula Waaqa irratti himachuu dadhabu. Akka kaanserii keessa namaa hafuura namaa nyaachaa deemaa jechuudha. Waaqayyo kanarraa nu eegu. Kanaaf inni lammaffaan cubbuu hojjenne sana confess gochuu beeksisu fuula Waaqayyo irratti kun sagalee Waaqayyooti. Inni safuraffaan erga beeksifne deebi'u repenting jedhama kun mammallasa gaafa jennu. Iksii mammargammaa dubbisne mul'ata Yohaannis 2:5 kaasee gaafa ilaaltanii yaada garaa keessa geeddaradhu. Yaada garaa geeddarachuu waan salphaa miti. Cubbuu himachuun gara biraadha obboloota ko. Yaada garaa geeddarachuun garuu steeppii biraadha. Cubbuu himachuun haasaadha. Waan sammuu keenyaan itti amanne sana Waaqa irratti beeksisu. Yaada garaa geeddarachuun garuu akshinii qabata. Kaleessaa ta'an ture yoo ta'e hatuu dhiisu. Sobaan ture yoo ta'e sobuu dhiisu. Waan jal'ina sana dhiisuuf murteessuu qabata. Qalbii jijjiirrachuun. Yaada garaa jijjiirrachuu jechuun murtoo tokkotti galuuf steeppii yookiin tarkaanfii nuyi fudhannuu jalqabnudha jechuudha. Jijjiirrachuu heerummaa kaleessaa ta'uu danda'a, iddoo oolmaa kaleessaa ta'uu danda'a, jecha kaleessa jechaa ture ta'uu danda'a, amala kaleessaa ta'uu danda'a, achi qalbii jijjiirrachuun isa. Macaafa akkasidha iddoon baay'ee jaalladhu yeroo hundumaallee yeroo qalbii jijjiirratan ittiin namni baay'een dubbifatudha. Yaada raajii yoo boqonnaa 2:12 irraa kaasee kan jiru gaafa ilaallu ammumayyuu garaa keessan guutuudhaan soomuudhaan boo'ichaan gadduudhaanis gara kootti deebi'aadha macaafi gaafa dubbatu. Dhala afaaniin jechuun cubbuu godheera naa dhiisii jechuun ammumayyuu wal heerti yoone keessa sate gad fagoo sate arrabarra kan darbe ammumayyuu garaa keessan guutuudhaan soomuudhaan boo'ichaan eenyu garaa akkasii qaba laata. Boloota ko Waaqayyo garaa akkasii bira darbuu hin danda'u. Nama akkasii Waaqayyo ijaaruu dhiisuu hin danda'u. Nama akkasii Waaqayyo haaromsuu dhiisuu hin danda'u. Warri abdiin keessan gadhume akka kaleessaa ta'uu nan danda'a warri tan dandeessu. Sagalee Waaqayyo misiraachuu isinii fide. Garuu akkamitti garaa guutuudhaan fakkeessuudhaan miti. Nama duratti fakkeessuudhaan garaa guutuudhaan ammumayyuu yoo akkas taatan jireenyi keessan akka kaleessaa lalisuu jalqaba. Jireenyi keessan akka kaleessaa haaromuu jalqaba. Waaqayyo garaa qulqulluu garaa guutuu isa duratti dhiyaatu Waaqayyo nuuf kenna. Macaafa akkasidha. Isinidha. Garaa guutuu yoo na barbaaddattan na argattu. Obboloota ko garaa guutuu kan jedhu kun jecha salphaa isinitti hin fakkaatin. With all your heart la garaa keessan guutuu bu'aa ta'e ilaaltaniitu hin taane. Hamma yeroo ta'e ittiin deebi'ee boru immoo waan ta'e ittiin deebi'aatu hin taane. Garaa guutuu barbaada Waaqayyo. Waaqayyo mala isaa keessaa waan hir'uu hin barbaadu. Aarsaa hir'uu hin barbaadu. Faarsaa hir'uu hin barbaadu. Kadhata hir'uu hin barbaadu. Garaa guutuu Waaqayyo garaa qullaa nuuf haa kennu. Okay. Inni afuraffaan akkamitti deebinee ijaaramna? Tarkaanfii fudhachuu eegalu. Amma yoo waan an jechaa jiru kana hubattu ta'eef tootaalii waan jireenya keenya pozishinii ta'e irraa gara pozishinii ta'etti shift godhudha. Isteeppiin isinitti maaru kun jechuudha. Tarkaanfii fudhachuu eegalu maal jechuudha? Dhugaadha cubbuu keenya barreera. Cubbuu keenya sana immoo konfees goonee fuula Waaqayyoo irratti himanneera. Qalbii keenya immoo jijjiirrannee bakka akka kaleessaa ta'uu hin qabu. Jireenya kaleessaa, amala kaleessaa, shaakala kaleessaa keessa jiraachuu hin qabu. Jenne barre akshinii falliqaa tarkaanfii barbaada. Tarkaanfii kana waan lama isinitti himu. Tokkoffaani jireenya yookiin amala kaleessaa dhiisu. Xuuxaa ture yoo ta'e xuuxuu dhiisaa jechuudha. Sobaa ture yoo ta'e sobuu dhiisaa jechuudha. Nama dabarsee kennaa ture yoo ta'e nama dabarsee kennuu dhiisa obboloota ko. Qalbiin jijjiirranaan akshinii hin qabne qalbii jijjiirrannaa guutuu Waaqayyo iddootti nu deebisuu hin danda'u jechuudha. Inni biraan waan lama jijjiirra. Environmentii keenya kaleessaa. Namni kaleessa mana suusiitti dabarsu mana suusii dhiisuu qabaachuudha. Namni kaleessa oolmaan isaa iddoo hin taane ta'e environmentii shift gochuu jijjiiruu na gaafata. Inni biraan hiriyaa ta'uu danda'a. Hiriyaan kaleessa kufaatii sana keessa na kaa'e wajjin har'as qalbii jijjiirradhe isa natti fufa yoo ta'e jireenyi kaleessaatti hin deebi'a jechuudha. Kanaaf hiriyaa jijjiiruu gaafata. Qaama akshinii yookiin qaama gochaa jechuudha. Rootiin laayif jireenya duraa duubaa kaleessa barame san jijjiiruu nu gaafata. Kadhachaan ture yoo ta'e kadhachuu. Waldaa dhaqaan ture yoo ta'e waldaa dhaquu. Sagalee Waaqayyoo teenyee dhaga'uun jaallannu yoo ta'e sagalee Waaqayyoo teenyee dhaga'uu jalqabu.
Kun ayyaanni yoo namaa baay'ate malee hin ta'u. Okay. Inni biraan asuma jalatti kan ilaallu akshinii yookiin tarkaanfii fudhachuu jalatti kan ilaallu jireenya haaraatti immoo of madaksuu jalqabu. Inni jalqaba dubbanne sun waan dhiisnuudha. Hiriyaa dhiisnuudha. Amala dhiisnuudha. Jecha dhiisnuudha. Iddoo olmaa dhiisnuudha. Inni kun immoo aarummaa haaraa kana keessa jiraannee itti fufuuf akkaataa jireenya haaraatti of madaksina. Fakkeenyaaf isteeppii fudhannu. Macaafumti iddoon ammaa tufee akkasii hojii dura hojjechaa turte sana hojjedhu. Kadhataa ture yoo ta'e kadhachuu jechuudha. Jaalala qabaa yoo ta'e amma jibbaan goote yoo ta'e jaalalatti deebi'u jechuudha. Tokkummaa obbolootaa gidduu keessatti kaleessan hirmaatan tajaajila waaqeffate yoo ta'e achitti deebi'u jechuudha. Macaafa dubbifachuu dhiise yoo ta'e jireenyi isaa miidiyaa sooshaal miidiyaa irra oolu yoo ta'e macaafa qulqulluu dubbifachuu eegalu jechuudha. Buloo tokko wanta kana maaliif hin jabeessin itti maara? Waan yeroon hin ta'u. Har'a fakkeenyaaf hin deebina inni borachitti deebina taananii kan qabu. Murtoo nu gaafata. Maaloodha jinjaleessa hojjechaa ture. Kadhata. Namaaf yaaduudha. Namaaf ho'uudha. Gaduuf deebisuudha. Kennuudha. Mana waaqayyoo keessatti hirmaachuudha. Simbeettu waan hojjechaa turtanii amma garuu dhiisan. Waaqayyo waan kaleessa dhiisne san waan gaarii san akka deebisnee hojjennu. Jireenya fuuraa keenya immoo haara'ee bifa haaraadhaan akka ka'uuf waaqayyo ayyaana nuuf habaayisu. Gooftaan kun hunduma keessan eebbisu. Nagaan ta'a.